Doctor Abiyyi Raakani Nageesina. Hello Doctor Abiyyi. Hello. Ifama sinin jecha sararri keenya ciccita waan ta'eef amma dandeessanitti duukaa taphadhaa. Biyyi keenya Itoophiyaaf dhaamsa maalii qabdi? Biyya keenya Itoophiyaa fi dhaamsa nuti qabnu Fuuldurri Oromiyaa fi Itoophiyaa marti badhaadhina duukaa ifa akka ta'u hubina. Maali Dooktara biyya eenyutu kana ree biyyuma hunda daa'ifatu akkamitti badhaadhina duukaa ifa ta'uu danda'a? Biyyi keenya akkoo biyyoota adda addaa wajjin badhaadhina duukaa ifa akka inni ta'uuf hawwina. Kanarra darbee biyyi keenya misoomaan biyyoota adda addaa caaluu akka isheen qabdu kanarras darbee lubbuun nam tokkoo kan baane seera kabachiisuu of seerratti akka olaantummaa. Maali Dooktara biyyi maaf akkasitti Oromiyaa keessa deemnee yoo ilaalle nama meeqa dhumee jira? Kanarra darbee biyyoota adda addaa yoo keenya ilaalle saba meeqa cunqurfamee gidiraa meeqa argaa jira? Akkamitti akkasitti dandeessu? Maal jechuudha kun? Isin eessa bushaa jirtu? Biyyi isin bushaa jirtan Oromiyaa, Itoophiyaa isin bushaa jirtan Itoophiyaa maaliidha? Itoophiyaa ishee jirtu gaanna gootanii keessumaa Oromiyaa maadha isin maal hojjechaa jirtu? Mee cufadhaame badhaadhina duukaa ibaasu. Obbo Shimallis duukaa haasaa gabaabduu goona. Obbo Shimallis Abdiisaadha miti? eeyyen Obbo Shimallisiin jedhama. Shimee biyyi keenya fuuldurri ishee yookaan biyya keenya kana maal hojjechuuf irratti qophooftanii jirtu? Maadha karoorri keessanii waa'ee biyya keenyaa fi maal yaaddanii mee kana nuuf ibsa? Akkuma beekamu TPLF shanee waliin ta'uudhaan biyya keenya qalmaaf qopheessanii jiru. Maal jechuudha Dooktar Shimallis Abdiisaa? Akkamitti biyya keessanii qalmaaf qopheessu? Keessumaa TPLF akkamitti biyya kana qalmaaf qopheessuu danda'u? Hoolaa haraaraa godhanii qalmaaf sin qopheessu moo duroo sin qalaa turanii isinis irratti dabaltanii qalaan jirtanii? Kana ifan gootanii uummataaf akkamitti akkas jettu? Akkuma beekamu namoonni akkas jedhan jiru. Warra akkasii daaraa botoroo goone bira dabarra. Maal akkasiin jechaa jirtan naaf hin galu. Shimee keenya maal sammuutti deebaa natti odeessaa mee maal jechuudha? Sammuumatti hin deebi'ee odeessaa jira. Amma anaan qalmaaf na qopheessanii jiru. Qalmaaf hin qophaa'e na qalaan jedhanii beekaa. Na qalaa. Maali Shimee keenya hoolaanis sangaanis guuteera. Akkamitti si qalla? Maal taateeti qoyimee maaliif akka itti yaadda? Biyya keenya akkuma beekamu addunyaa irratti olaanaa gochuuf keessumattuu humnoota adda addaa kan cuunfinee gudunfinee kaa'uu qabnaa jennee yaadnee turre garuu nuuf danda'amaa hin jiru. Ammas harka isaaniitti deebaa jirra. Shimee haa ta'uun biyyi keenya yoo akkam taatee gara fuula fiitiitti adeemti jettanii yaaddu? Namni hunduu halkan hirriba isaa dhiisee guyyaas halkanis wayitti yoo hojjete biyyi keenya misoomsuu dandeenya. Halkanii guyyaa yoo hojjenne malee biyya keenya misoomsinu. Kanaaf uummata Wallaggaa keessa jiru guyyaa saraawitii mootummaatti ergitanii galgala immoo saraawitiin biraa akka inni reebsisu godhaa jirtu. Mee isinis tolchitaniitu silkii keessan cufadhaa meengaa. Amma immoo Taayyee duukaa haasaa gabaabduu geessina. Hello Taayyee. Hello. Nagaa keessanii? Nagaya. Taayyee biyya keessan harroonni jiru? Harroonni jiru anumarraa yookaan iyyuu harroonni jiru. Halaakuu malee halaakuu dhiisan malee akka harreetti halaakuu dhiisanii lagan buune margan dheenne malee jiru hundi isaanii jiru. Wayii Taayyee. Garuu isin akkamii biyya kanaan maal yaaddaniiti garuu kan isin jechoota sossobaa dubbattan? Ani sobarri ammasumatti hin dubbanne garuu haa ta'u malee akka dhiiraatti nan albaakaa maali beektaa maali yoo jettanii
akka Taayyee tokkotti biyya kanaa misooma biyya kanaa olaanaa gochuudhaaf Oromiyaa guutummaa ishee qofaa koo bakka bu'adhee yaada. Taayyee ammas natti albaa jirtu misaa TV irratti natti albaatan caalaa irratti irra deebitanii albaa jirtu. Isin akka harreetti na laagne maree harree marran jirtaniiti. Mee jedhamee isin immoo achuma isaa samuunaan qolloofiina jiru. Mammoo xiinxalaa siyaasaa obbo Jawar Mohammed hojirraa isa gabaabduu taasifnaa. Hello Jawee keenya. Hayyee akkam. Nagaadha Jawee keenya fayyaa keedhaati. Jirra qomoo akkamsi. Jirra bullee barii arguuf Jawee keenya. Jawee akkamisin biyya keenyaaf maal yaaddu? Biyya keenya gantuu ololtuu keessaa yaasnee hunda ishee keessaa hariinee baasnee biyya keenya Oromiyaan biyya tokkoomte biyya nagaaf tasgabbii qabdu ijaaruu barbaada. Hayyee Jawee keenya namoonni tokko jiru Jawee kan isinirratti olola adda addaa sassaaban kanarra darbee biyyi kun gara badiisaatti deemaa jirti deemsa maalii qabdu? Hayyee kana nan dubbadha abadan irra deebiin jedha biyyi keenya gara misoomaaf gara tasgabbiif gara olaantummaa seeraa keessa biyya jaalalaa akka isheen taatu nawwa abadan gantuuf yartuu biyya keenya keessatti hojjettu abadan kana irra deebiin nan dhima biyyi keenya biyya bilisoomtuu taate fuuldurri Itoophiyaa fuuldurri Oromiyaa badhaadhina duukaa ifa osoo hin taane bilisummaa duukaa ifadha. Amma biyyi keenya bilisoomtutti boqonnaa hin argannu ammallee hidhamnee jirra kana caalaattis waan fedhe nurra yoo galu qophii xumurree jirra biyya keenya kan jabeeffatu qeerroof qarree Oromoodhaan jira. Hayyee Jawee keenya simatu yaada fooyya'aa qaba atumtillee nu jiraadhe hayyee qomoo koo atis jabaadhu hayyee. Egere Oromiyaa